Abu Talha baga buuftan. Ustaz Hamdi kam gootan ijoo. Ustaz Hamdi. Mee koomenti nama sagalinaa ta'uu malee. Ustaaz Hamdi Bustoon ijoollee laa ilaaha. Namni eeggasitti ergeera. Wal fixe yaaddaamee wal fixe irraa. Kan warra yaadda yeroo ammaa jiru koo diina yaasa koo mana buusu koo akka kaameraa ilaaletti fayyadee akka tafe bara. Ana namnu nam buusoon. Lakkaan masi buusa. Naafi tu lafa sinna qaaraa dhiisaa naafi kana qaba. Na. Assalamu alaikum. Abdi nama waliin nama buusina shinnam tokko. Mana keetti deebi'ime nan buusaani. Mana kee maaliif itti laatti silumaatti sakki. Yaaboo jaarsa kana kan. Irratti bilbilii naamee Ustaaz Hamdi irratti. Abu Talha irratti bilbilaa Ustaaz. Abu Talha bilbiliin. Abu Talha bilbilee. Ta'a gaxannaa umaas keessa jiru wayiitii dabalee. Keedini si yaadara Ustaaz Hamdi. Abbaan isin buuse Wayye Ahmed kiyya nagaa akaayim fayyada. Assalamu alaikum. mana kanarra olin ba'u. Keedini si yaadara sin dubbisuu dheeroo lama maayikirra kaafannaan isin eegaa jira. Na buusanii bardhiifama. Nama na buuse san rabbi dilii isaarraa buusu. Akkaan. Amiin anis gadan buusa garuu namni sun yoo deebi'ee dhufe nan beeka. Abbaan na buuste dilii ta'e rabbi sirraa buusu. Nan argaa nan beeka. Ammas diliin kee akkasii buu yoo barbaadde irra deebi'i buuse abbaan sun. Lakki. Ammallee yoo dilii ta'e akka sirraa buutu barbaadde deebi'i na buusi. Buusu. Asirra mana kanarra olin ba'u namichi. Asirra olin ba'u. Diina yaasa barii nuti maaliif qabatee? Aboo naman dubbisaa dhaabbadhaa wayyaa rabbii xiyya sa'a meeqan isinii kanne way eega galgalaa taa'u jirraami way dubbanne namiyaa wal dubbisnu Ustaaz Ahmed assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Nagaa jirtu sin? Meeqan fayyaa keetii jirta adoko? Jirra alhamdulillah. Jabaattu nagaadha? Dansa uma jirra kunno numa sochoona. Alhamdulillah. Sin irraa banne miti? Hedduu takka nur rabaddanii jirtanii unaatti hin dawwalinaa aaree ba'isuusin. Nagaa qabdaati. Jirra alhamdulillah. Wallahi waan jennu kunoo baroosi jirra alhamdulillah. Namni Abu Talha buuftan ol deebisa rabbi sin haa qajeelchu. Yaa boo jaarsa kana irratti na eegaaf achitti hin dhaquufii ta'a. Ishi. Anaa kana suuta dubbachuu jiru kana laalnaa hafuura nagaa qabu kana fuudhee hafuura biraa tokko na keessa kaa'u deema. Rabbi si haa milkeessu. Mee keessummaadhaa jiran sa'a. Keessummaa jiran. Abbaa murtii. Abbaa murtii. Hin dawwalin Diineyaas. Ustaaz Hamdi. Wayye. Ooyi. Maay dhagahamu. Sagaleen keenya haa dhagahamu. Haa dhagahamu. Haa dhagahamu jenneerra. Ameen. Taaddee kana dubbisa. Dimsaatiin haa dhagahamu. Eeshi. Taaddee nagaa kam? Nagama. Indagama taaddee fayyaan kee? Abu Talha na barbaadan Abu Talha. Fayyaa qabdaa taaddee? Ayyuma kiyya nagaa galata waaqa. Taaddee atiin kun nama amantiin isaa maaliiti? Amantiin kiyya amantii kiristaanaati. Macaafa barattee hubattee obboleessa koo. Maal jetteeyyuu? Eeyyini. Okay, macaafa ati nama macaafa mormu moo nama macaafa mormu? Maafan macaafa mormaree nama macaafa ta'e amanuudha.
Eeshi bareedaadha. Macaafa dubbistee jette. Macaafa keessaa Yesuus Kiristoos ani nama bakkatti jee naa fiduu ni dandeessaa? Jechuun Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufu akka namaatti foon uffatee dhufeera. Kanaafuu inni Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Abboo sukkara. Abboo akkasiin hin jenne. Okay, mee macaafa keetirraa waa xiqqoo naa qara'ime. maal qara'u? Suuraa takka suuraa ni qabaa? Suuraa wanta jedhamu qabu macaafa. Okay, aayata ni qabaa? Ayati maalidha? Juuza sumuuna takka naa qara'e saffaa ni qabaa? Wanta asaartu naa galaan jiru maalidha? Likkiidha. Tole, Yesuus ani nama bakka ani nama ifiin jee ni jira macaafa kanarra? Inni afaan isaatiin dubbachuu baatus guutummaa nama ture biyya lafaa keessa deddeebi'aa ture. Aboo ana nama bakka jee jira jee si gaafadhe. Afaan isaatiin inni immoo ilma namaa ofiin jedheetu namootatti ibsaa ture. Ana ilma namaa siin hin jenne ana nama bakki jee jira. Afaan isaatiin kan jedhe hin jiru. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Ishi ana waaqayyoo kajee hoo jira? Inni ani waaqayyoo jedhuu baatus immoo mala waaqummaa of keessaa qaba. Ani afaan isaatiin ana waaqayyoo kajee jira. Bakka jedhe hin jiru. Ani nama sin jenne, ani waaqayyoo sin jenne, ani maal jaaduba? Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana dhufuu sitti meera. Foon uffatee dhufeera. Eessarratti foon uffatee dhufe? Foon uffatee dhufnaan immoo Eessaa foon uffatee dhufe? yaa waaqayyootu erge biyya lafaa kanatti. Bar haa ergu eessa foon uffatee dhufeen jee? Waaqatti ergamee dhufe kaa. Waaqarra haa ergamu bakkuma barbaade yoo haa ergamu eessaa foon uffatee dhufe eessatti foon uffate? Yaa bakka itti dhalateetti kaa foon uffatee kan dhufe durbee Maariyaam irraa dhalate. Kan durbee Maariyaam irraa dhalatu eessa foon uffatee dhufe? Eessaa foon uffatanii akkuma namaa foon uffatee dhufe. Ati eessaa foon uffatee dhufe? Garaa haadha kiyyaa keessa. Kiristoosis akkasuma kaa. Garaa isaati keessaa. Kanaafuu foon uffate naan hin jeen ka akka waan addaa takkatti akka waan addaa waan gartee isa malee namni biraa takkaa foon hin uffatini tokkotti waan biraa natti fakkeessitee baraadhoo ko foon uffatee dhufee mina osoo hin taane bas ni dhalate. Nama dhalatee naan jee anis nama dhaladhee. Taada namni kan dhalate immoo foon qaba miti. Namni immoo foon qaba miti akkuma namaa foon qaba. Foon uffatee dhufe. Nama gaafachiisa. Maal asiisa? Kuni nama gaafachiisu bar amma si afaan Oromoo haasoo itti barati yoon siin jaa. Gaaffiin keeyyuu bitaa namatti gala. Asumatu bitaa jira. Mirgatti sirraa deebisa. Akkin jee Yesuus Kiristoos macaafa ani dubbisee itti sirriitti hubadhee garuu Yesuus ana nama kayfiin jee hin jiruu itti afaan isaatiin ana waaqayyoos ka jee hin jiruu itti garuu ani immoo ana waaqayyoo ka hin jiruu jette sana ba'eessa dubbatte ana nama ka ja'u hin jiruu jette saniif immoo xiqqoo isheen dogongorte ansi sirreessuu yaalume. Jedhi meeshi na sirreessi. Okay, macaafa keessa ana nama koofiin jee ni jira obboleessoo. Tokko ana nama jedhusi tokkoffaa Yesuus Kiristoos sitti meera foon uffatee biyya lafaa dhufe cubbuu ilmaan namootaaf jedhee sitti meera. Ati immoo yaa mucaa namaa waan siin jee ana nama koofiin jedhe ni jira. Amma qoy gaaffiin kee maalidha? Isaan nama ofii maalidha? Kaayyoon kee? Eeyyeen san ana nama koofiin jee jira moo hin jiru? Jira argattee immoo naaf fidiitii waliin mari'anne.
namas ta'eera immoo dhufeera. Nama ta'uun silaayis namummaa kaa nama dhalate. Tole. Biyya lafaarra Dubbadhu maal jette? biyya lafaarra hanga turetti guutummaan namadhaa guutummaas amala waaqummaa of keessaa qaba. Amalli waaqummaa akkami? Amala nama fayyisuu. Nama fayyisuun amala waaqummaati? Naataadha namni nama fayyisaare. Anammaan tana fakkeenyaaf doktora ka'een nama fayyisa ani waaqa moo amala waaqaatiin qaba? Nama du'e fayyisuu dandeessaa? Maal jette? Nama du'e du'aa kaasuu dandeessaa? Nama du'e du'aa kaasuun dalagaa hojii waaqayyooti. Bakkoosas hin jedhe. Kiristoosis biyya lafaa keessa deddeebi'aa ture. Warreen du'an du'a keessaa kaasaa ture. Fakkeenyaaf Alaazaar. Fakkeenyaaf obboleessa Alaazaar ni du'e? Eeka guyyaa afur guutume boolla awwaalaa keessa Alaazaar ture. du'e? Guutuu erga du'ee booda du'aasaa kaase. Alaazaar du'e? Du'eera maal sii fidumoo? Eeyyeen fiduu dandeessaa. Olisha nee eegasumatti. Asumaan ta'a sillumaa eessaan dhaqa. Eeshi. Ati immoo eessumaa dhufte bakki tuni bakka wantaati bar Alaazaar du'ee hogganaan jettu xiqqoomallee yaaddoon sin qabdu Alaazaar akkamitti du'e? Alaazaar isaa rafu jiru. Qoy na dhaggeeffadhu seen dubbisa maali? Yesuus sumaatu Alaazaar bar rafu jira jee bar. Qoy. Ni rafee dhaqeetiin kaasa jee. Maalaani daa'ima miti mee waan ragaa qabatamaadhaan sii dhufu. Ishi mucaa keenya sa'a meeqa siif kenna? Waa'ee sa'a meeqaa osoo hin taane ragaa qabatamaa barbaadda taanaan siin dubbisa. Yoom keessaa na dubbistaa gaa? Yohaannis